Ashama harka gam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu waan bunnaa waa beekoti. Duraan dursaa hangafoota oduu. Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii keessatti kaadiroonni PP maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun jiraattota harkaa maallaqa saamaa jiraachuun beekame. Jaaliraan gameessaa guutuu gabaasa kan akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Tooftaa fi tarsiimoo haaraa giiphii uummataa keessaa ittiin maallaqa fudhachuun danda'amu bocanni kanas ba'an dabballoonni PP dhaabbilee tajaajila hawaasummaa cufa keessatti maqaalee garaagaraa sababa godhachuun uummata saamaa jiru. Haaluma kanaanis ji'a darbe irraa eegalee gandoota magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii keessatti namoota waraqaa eenyummeessaa haaraa baafachuu deeman irraa kaadiroonni sirnichaa maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun maallaqa 4,000 namoota waraqaa isaanii haareffachuuf deeman irraa ammoo maallaqa 1,170 funaanaa jiraachuu maddeen dubbatan. Magaalicha keessatti gochi kun addatti ganda duwwaa 4 bakka lakkoofsa 440 jedhamee waamu keessatti geggeeffamaa jiraachuu kan himan maddeen. Kallattii tokkoon namoonni maallaqa kana kaffalanii waraqaa eenyummeessaa baafachuuf rakkachaa jiraachuu fi kallattii biraatiin ammoo yoo waraqaa eenyummeessaa hin qabaatin socho'uun akka hin danda'amnee fi hidhattoota sirnichaan qabamanii hidhamuun hiraarfamuun yaaddoo isa olaanaa ta'ee jiras jedhu. Lixa Harargee keessatti maqaa nagaa hawaasaattiin eegna jedhuun dirqamaan hawaasarraa qarshii guurrachaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessina. Nagaan ba'anii galuun biyya yaaddoo ta'e keessatti nagaa keessan nutu isiniif eegaa isin qarshii baasaa jechuun uummata qaala'insa jireenyaa rakkoo keessa jiru dirqamsiisuun qarshii irraa guuraa jiru. Godina Harargee lixaa aanaa Habroo gandoota baadiyyaa keessatti uummatarraa nagahee tokko malee qarshii guuraa kan jiran yoo ta'u maaliif jedhamanii yeroo gaafatamanitti nageenya keessan ittiin eegnaa fi meeshaa lolaa ittiin binna jechuun uummata sossobanii irraa guuraa jiraachuu maddeen keenya himan. Akka maddeen keenya jedhanitti nama ofirraa kaffaluu dadhabee ati waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuun uleen tumanii mana hidhaa geessaa kan jiran yoo ta'u mana hidhaa sanarraa baasuufis qarshii 1,000 hanga 3,000 fudhataa akka jiran dubbataniiru. Qarshiin kun ji'oota lamaan darberraa eegalee bifa kanaan guuramuu kan jalqabe ta'uu kan himan maddeen keenya karaa seera qabeessa hin taaneen guurratanii deemuu malee akka aanaa sanaatti wanti haaraan ittiin hojjetamaa jiru akka hin jirres dubbataniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa keessatti jiraattotaa fi maatii qabsaa'otaa irratti doorsisaa fi saamichi jabaachuun dubbatame. Dabalata isaaf jaalbilisee saba. Erga sirni bulchiinsa bilxiginnaa aangoo impaayera Itoophiyaa sirna EPRDF harka ture qabsoo qeerroo fi qarreen dhiigaa fi lafee cabsuun dimokiraasii dhugaa hundeessuuf taasisaniin buqqisan jalaa butee kaasee sabni Oromoo boqotee qe'ee irra jiraatee hin beeku. Haaluma kanaanis Bahaa Wallaggaa aanaa Leeqaa Dullachaa ganda qubannaa Ambaltaa keessatti torbee darbee kaasee waraanni PP sochii taasisaniin qabxiilee gurguddoo 3 baafatanii hawaasa dararaa kan jiran yoo ta'u qabxiiwwan ijoon kunneenis saamicha, reebichaa fi maqaa ilmaan keessattuu woboo keessa jira jedhuun maatii qabsaa'otaa dararuu akka ta'e maddeen himan. Qabxii saamichaa baafachuun kan bobba'an waraanni kunneen gibira humnaan olii itti fe'uun tokko tokkoon namoota irraa qarshii 2,200 kan fuudhanii fi namoota dogodoqqee oofuun jiraatan woboo ittiin sochoostu jechuun qarshii 7,000 adabaa akka jiran kan himan maddeen ilmaan keessan waraanatti ergitanii nu ficcisiisaa jirtu kanaan booda jireenya keessan balleessina jechuun ergaa itti dhaadataniin booda meeshaalee maatii qabsaa'otaa sooraalii bilbila harkaa qarshii fi raadiyoo akka saaman jiraattootni himan. USAID walitti bu'insa Oromiyaa keessatti uumameen bakkoota miidhaan irra ga'eef xiyyeeffannoon kennamuu qaba jechuun gaafate. Jaalimoonaa Faayisaa waan qindeeffate qaba. Seechiin gabaabaan imaammataa kun dhiibbaa walitti bu'insi naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti uume ilaalchisee argannoo qorannoo wiirtuu guddinaa fi ijaarsi dandeettii CDCB'n geggeesse irratti hundaa'uun argannoo gurguddoo xiyyeeffannoo barbaadan dhiyeesseera. Sababa walitti bu'insa naannicha keessatti itti fufee jiruun lubbuun namootaa darbeera, uummanni baay'een buqqa'ee faca'eera, qabeenyi manca'eera, hojiileen misoomaa gufachiifamaniiru, akkasumas duudhaan waliin jireenya uummataa haphateera jedha gabaasichi. Akka bu'uura argannoo qorannoo CDCB'tti uummanni gara miiliyoona 1.3 dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'eera. Buqqaatota kanneen keessaa dhibbantaan 29 qofatu gara wiirtuulee da'oo ga'ee
warri hafan 171 hawaasa keessa faca'anii jiru. Dhiibbaa barnoota irra ga'e ilaalchisees gabaasichi manneen barnootaa 730 cufamaniiru. Barattoonni 210,010 barnoota irraa adda ba'aniiru. Akkasumas barsiisonnii fi ogeeyyiin 117 dhaabbilee naannoo walitti bu'insi jiru keessaa hojiirraa ugguramanii jiru. Kana malees duudhaan hawaasaa hubamuun sababa kanaanis gara jabinnii fi seer-dhabdummaan babal'achuu ibseera. Gara jabummaan babal'achuu kan ibsu taatee Sadaasa 2022 keessa amantoota waldaa kiristaana Makaan Iyesuusii waaqeffannaa irra jiran godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Saasiggaa ganda Bagaloo keessatti raawwate kan jedhu gabaasichi gochi hidhattoota faannoo hawaasa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti raawwatus badii uumee jira jedha. Akka qorannoon wiirtuu guddinaa fi ijaarsa dandeettii CDCB irraa hin argadhe jechuun USAID maqaa seecii maammataa CDCB gabaabaa Oromiyaatti bakkeewwan walitti bu'iinsa miidhamaniif xiyyeeffannoo hatattamaa uumuu jedhuun fulbaana 2023 baasen argannoo isaa irraa ka'uun yaadota furmaata heeruun cinaatti walitti bu'iinsa naannicha keessatti haboo woboo fi biltsiginnaa waliin geggeeffamaa jiruun wal qabatee rakkoo uumamee jiru mootummaa naannichaa federaalaa fi arjoomtota deebii hatattamaa kennuu qabu jechuun ibseera. Israa'el Raashiyaan lammiilee ishee fi Yihuudota hundaa akka eegdu tuutni namoota dhaadannoo farra Yihuudotaa buufata xiyyaaraa Daagestaan erga weeraraniin booda gaafachuu BBC'n gabaase. Jaalboon addunyaa dabalata qabam. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti mul'ate akka agarsiisutti namoonni aarii guddaa qaban buufata xiyyaaraa makaakalaa keessa fiiguun namoota balalii Teelee Aviiv irraa dhufan barbaadaa turan. Namoota walitti qabaman keessaa tokko gara daandii balalii sanaatti fiiguun xiyyaarota achitti marsaniiru. Dhaabbanni Aviyeeshinii Raashaa Roozavaatiyaa akka jedhetti boodarra humnootni nageenya haala kana to'annoo jala oolchuu dubbateera. Buufatni xiyyaaraa kun dilbata halkan cufamuu himuun wiixata kaleessaa irra deebiin buufatni xiyyaaraa Roozavaatiyaan banamuu ibseera. Eejensii itti dabaluudhaan balaliin Israa'el irraa gara kaaba kakaasaatti godhamu yeroodhaaf gara magaalota birootti akka qajeelu ifoomseera. Hirmaattotni tuuta namootaa jedhaman 60 to'annoo jala ooluu isaanii dhaabbileen oduu Raashaa ministeera biyya keessaa wabeeffachuun himaniiru. Kiliippiin viidiyoo namoonni 100 lakkaa'aman buufata xiyyaaraa weeraruun gariin alaabaa Falastaanii mirmirsaa akka turan kan agarsiisu yoo ta'u namoota walitti qabaman hedduun dhaadannoo farra Yihuudotaa fi Allaahu Akbar jechaa turaniiru. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfame kun akka agarsiisutti tuutni namootaa terminaala kana keessa faca'an hojjettootaan Yihuudoonni eessa akka jiran gaafachaa turan. Okkora taasifamaa tureenis poolisoota tokko dabalatee namoonni 20 miidhamuu ministeerri fayyaa beeksisuun namoota kana irra miidhaa cimaan ga'uu himuun lama haala yaaddessaa keessa jiraachuu ibseera. Waajjirri muummicha ministeeraa Israa'el akka jedhetti Raashiyaan wantoota Yihuudotaa fi Israa'el irratti jeequmsa kaasuu irratti murteessaa ta'e irratti tarkaanfii fudhachuu qabdi jedhan. Dubbi himaan mana maree nageenya biyyaalessaa White House Ameerikaan addunyaa guutuutti farri Yihuudotaa dabaluu isaa yeroo argitu hawaasa Yihuudotaa guutuu waliin shakkii tokko malee dhaabbatti jechuun farra Yihuudotaa ta'uuf sababni gonkumaa hin jirus jedhan. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Moskootti ambaasaaddarri Israa'el aangawoota Raashaa waliin hojjechaa akka turan ibsuun Israa'el yaaliiwwan lammiilee Israa'elii fi Yihuudotaa bakka kamiittiyuu miidhuuf godhamu cimsitee ilaalti jedheera. Israa'el qaamoleen Raashiyaa seera kabachiisan lammiilee Israa'elii fi Yihuudotaa hundi eenyu yoo ta'an akka eegan akkasumas jeequmsa kaasisan irrattis ta'e kaka'umsa to'annaa malee Yihuudotaa fi Israa'el irratti ka'aa jiru irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatan ni eegdi jechuun ministeerri ibsuun BBC'n gabaasa bal'aa qabatee baheen addeesseera. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduun keenya gaggabaaboon kan guyyaa irraa kan hangasii ture. Isinis toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork sheer, laayikii fi saabskaayibii gochuun firooma keessan akka nu waliin jabeessitan isin affeerra. Waan nu daawwattaniif galatooma.